Kabaja guyyaa har'aana Abiyoot Kaasaa'ee Afeerraa keenya kabajee baga nagaatti istuudiyoo keenyatti argamte. Baga nagaan nu eegdan baga gammaddan. Egaa 4 kiiloo seentee wanti an saba kanaaf hojjedheera jettu ni jiraa? Kan du'e fayyisnee hojiitti jijjiiraa jirra. Du'aa kaasnu maaliif sin barbaachise? Akkaataa sanaan Oromummaan kan dhugamuu danda'u anis kan hin gochaa jiru kana. Sabboonummaa irratti hoo ilaalcha akkamii qabdu? Sabboonummaan fagoon hin geessu. Gootonni dhimma sabboonummaa irrattis dura dhaabbachaatiin jiran otoo jiranuu karoorri kun akkamitti si milkaa'a? Isa sabboonaas, isa sabboonaan taanes, isa Oromoos, isa Oromoon taanes aadaasaa, eenyummaasaa, afaansaa, dachiisaa dhabsiisee garboomsee jira. Kun Oromummaadha yaa jennu. Oromummaa miti. Jarreen kana hubachuu dadhabanii dunuunfatanis faarsan haa akkamitti hubatta? Namoonni har'an galleef oolee bilee akka galuuf danda'u naa gala. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa gochuuf karoora qabu jedhu kun dhugaadha. Wanti addaa wanti goones hin jiru kunis soba. Sobaa. Gaafii kana deebisuudhaaf fedhii hin qabdan jechaadha. Waggaa 20 waliin gaafadhu. Finfinneen ta'a Oromoo ta'uu hoo ni amantaa? Gaafii kana waggaa 10 booddee gaafadhu. 4 kiiloo seenuudhaaf aarsaa akkamii gooteerta? Halkan gulufee waraabessa irra ba'ee